Afaan Oromoo maaf dubbatte jechuun Yuunivarsiitiin Boongaa barataa Oromoo ari'eem. Hidhaa fi dararaan lammiilee Itoophiyaa biyya Suudi Arabiyaa jiranii fala dhabeem. Hoogganaan kominikeeshinii aanaa Goorodooloo waraana bilisummaa Oromootiin booji'aman. Raashiyaan Yuukireen weeraruudhaaf yaada akka hin qabaanne USA'tti himuun ishee dhagahame. Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota OFM kunneen hangafoota oduuti. Oduu isinitti himuun kan isin wajjin turu an Jibriil Muhammadii. Amma oduu bal'inaan. Afaan Oromoo maaf dubbatte jechuun Yuunivarsiitiin Boongaa barataa Oromoo ari'eem. Barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Boongaa barataa jiran sababa eenyummaa kennan hacuuccaa jabaa jala jirra jedhan. Waan afaan Oromoo dubbannu qofaaf jibbiinsaa fi ilaalchi hamaan wardiyaa irraa eegalee hanga diinii yuunivarsiitichaatti nu mudataa jira jedhan. Guutuu gabaasa kanaa Rabbirraa galchuu akka itti aanutti isiniif dhiyeessa. Guyyaan isaa ammajjii 7 bara 2022 ayyaana qillee sababeeffachuun ijoollee Oromoo 3 kan ari'an yoo ta'u, akkasumas barataa Addisuu Iyyoob dhalataa godina Booranaa kan ta'e barataa waggaa 3ffaa Yuunivarsiitii Aksum barataa ture sababa lola naannoo Tigraayin Yuunivarsiitii Bongaatti kan ramadame ammajjii 7 bara 2022 gaafa ayyaana qillee mooraa odoo seenuu afaan Amaariffaa itti dubbannaan afaan Oromoo waan deebiseef qofa ID harkaa fudhanii yoo Amaariffa dubbatti ol seenta yoo hin beeyne ni ari'amta jechuun doorsisuu isaanii odeeffannoon Oromiyaa Freedom Media achirraa argateen mirkanaa'eeti jira. Barataan Addisuun afaan Amaaraa akka hin beekne irra deddeebiin himuuf yaalus ati zaranyaadha ati shaneedha jechuun arrabsoo sanyummaa yeroo arrabsaniin inni ammoo nan arrabsina jedhee yeroo deebisuuf poolisii humna addaa naannoo itti waamuun reebicha hamaa erga irratti raawwatanii booda mana hidhaatti geessanii halkan guutuu Amaariffaa haasa'e si gadhiifna jennaan hin beeku ani Oromoodha jechuun deebisaa fi turuu isaa odeeffannoon achirraa funaannane ni ibsa. Boodarra namichi jibbiin hamaa Oromoo irraa qabu kan maqaan isaa Qantoo jedhamu barii ganama gaafi tokko malee bakka komiteen barattootaan jirretti qarshii qabaa fi hin qabu osoo adda hin baafatin barataa Addisuu Iyyoob humna hidhateen mooraa keessaa baasisuun daangaa Oromiyaa fi Kafaa kan taate iddoo laga Gojaab jedhamtutti geessisiisee odoo waan takka of harkaa hin qabaatin akka isaan gatanii deebi'an goosisuu isaa maddeen achirraa nuuf mirkaneessaniiru. Innis qarqaarsa hawaasa Oromoo naannoo saniitiin qarshii geejjibaa yookiin tiraanspoortii walitti qabatee jimmatti galuu danda'ee jira jechuunis himameeti jira. Kana malees bara darbe yuunivarsiitichi ijoollee Oromoo nama 6 kan maqaan isaanii Daagim Qalbeessaa, Qajeelaa, Abbaay Boonaa fi Zakariyaas jedhaman sababa eenyummaa isaanii qofaan kan ari'e ta'uu odeeffanneeti jira. Diinii yuunivarsiitii Bongaa kan ta'e Phexros kan jedhamu bara 2008 akka lakkoofsa Habashatti magaalaa Ambootti sirna EPRDF waliin ta'ee ilmaan Oromoo hidhatti guursisaa kan ture yoo ta'u, tarkaanfii qeerroon bilisummaa Oromoo isarratti fudhateen magaalaa Amboodhaa baqatee Bongaa kan gale akka ta'es maddeen itti dabaluun nuuf himanitti jiru. Yeroo garagaraatti ijoollee Oromoo keessattuu dhalattoota Amboo ta'an sababa isaatiin mucaa dhalataa Amboo ta'e barataa ji'oogiraafii maqaan isaa Fiqaadu jedhamu eebba isaa irratti waraqaa qorannoo yookaan riisarchii isaa irra deddeebiin jalaa kuffisuun waggaa 2 dura of ajjeesuu isaa maddeen kun nuuf himaniiru. Dhiibbaa isaanii irratti ta'aa jiru hordofee barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Bongaa jiran ilmaan Oromoo kallattii dandeessaniin hundaan dhiibbaa akka nuuf gootan akkasumas sagalee akka nuuf taatan adaraa isiniin jenna jechuun gara Oromiyaa Freedom Mediaatiin dhaamsa dabarfachuu isaanii maddeen garasiirraa arganne ifoomseetii jira. Hidhaa fi dararaan lammiilee Itoophiyaa biyya Suudi Arabiyaa jiraatanii fala dhabee jira. Guutuu gabaasa kanaa Aminaa Muhammad akka itti aanutti isiniif dhiyeessiti. Lammiileen Itoophiyaa hedduun biyyattii keessa jiran ji'oota as aanan dararaa isaanirra gahu qaamolee nageenya mootummaa biyyattiitiin mana hidhaatti darbamaa jiraachuu himataa jiru. Tarkaanfii kana hordofuun lammiileen 10,000tti lakkaa'aman gara biyyaatti deebifamaniiru. Lammiilee Itoophiyaa biyyattii keessaa baasuun yeroo tokko xiyyeeffannoo yoo argatu, yeroo tokko immoo xiyyeeffannoo dhaba. Torbaanota muraasa darban keessa lammiilee Itoophiyaa biyyattii keessaa baasuun kan dagatame fakkaata. Kanarraa ka'uun lammiileen Itoophiyaa rakkoo keessa jiraachuu himatanii jiru. Kana ilaalchisuun namni hidhamtoota keessaa yaada nuuf kenne tokko akkana jedha. Sababa lammiileen Itoophiyaa qofti addatti fo'amanii hidhamaniif hin beeku siyaasa naannichaa ta'uu mala. Lammiilee Itoophiyaa hidhuu erga eegalanii bubbuleera dhimmichi hunda keenyaafuu hibboo ta'eera jechuun dubbate. Lammiileen Itoophiyaa biyyattii keessatti waggaa tokko oliif hidhamanii rakkataa jiran hedduudha. Rakkoon isaanii akka baramuuf miidiyaalee hawaasaa irratti dhaamsa isaanii dabarfatanii jiru. Namni yaada kenne kun hidhaan haaraa miti wanti haaraan namoonni miidhamuu isaaniiti jedhe. Namoonni hidhaman kutaalee mijataa hin taane keessa jiru jedhe. Kutaalee namootaan dhiphatanitti hidhamna.
namoonni mana kutaa tokkotti rakkatanii waan hidhamaniif ho'aa fi rakkoolee biraatiif hanga du'aatti dhaqqabuu jedha. Lammiileen Itoophiyaa jiraatu kan biraan hawaasni addunyaa miidiyaalee fi namootni dhageettii qaban namoota miidhaman kanaaf dubbachuu qabu jedha. Namoonni hundi akkuma argitan miidhaa guddatu jira. Daa'immanii fi dubartoonni miidhamaa jiru. Mana hidhaa keessatti da'u waan nyaatanii fi uffatan hin qaban jedha. Namoota rakkoo keessa jiran keessaa haadholii fi ijoolleen isaanii mana hidhaatti kan dararamaa jiran lakkoofsi isaanii hedduudha. Haadholiin kan mana hidhaa mijataa hin taane keessatti da'anillee ni jiru. Kanneen erga da'anii guyyoota muraasa booda mana hidhaa buufamanis ni jiru. Ana kan na ajaa'ibu jedha namni yaada kenne kun. Saudi Arabiyaatti namni hidhamee akka itti tikeetti illee muratee gara biyyaatti deebi'uu hin qabu jedha. Biyyatti deebi'ee mootummaa waan rakkisu natti hin fakkaatu, namni hundi maatii qaba jedha. Mootummaa Itoophiyaarraa akka deebii eegaa jiran kan himu namni kun mootummaa biyya kanaa komachuu hin dandeenyu. Mootummaa Itoophiyaa yoo ta'e malee akka nu deeggaru kan gaafannus mootummaa biyya keenyatti jedhe. Itti dabaluun akkas jedhe, ministeerri dhimma alaa maaliif akka rincican hiibboonatti ta'eera. Namoota kanarraa miidhaa dhaqqabu osoo arguu akkamitti fala dhiisee kan jedhu nuuf hin galle jedhe. Lammiilee Itoophiyaa eenyummaa isaanii qofaaf foo'amanii wayita miidhaan irra ga'uu fi addatti foo'amuun dararamaan mootummaan deebii atantamaa kennuu dhabuun yaaddessaadha jedha namni biraan yaada achirraa nuuf kennan. Lammiileen Itoophiyaa biyyattii keessa jiraatan haalli namoonni mana hidhaa keessa jiran yaaddessaa ta'ullee xiyyeeffannoon kennamee fi xiqqaa ta'uun eeruun gara biyyatti saffisaan yoo hin deebifamin hafan miidhaan dhaqqabu guyyaarraa gara guyyaatti hammaataa deema jedhanii akeekkachiisan. Mootummaan rakkoo keessa yoo jiraatillee wanti biraa hafee maanguddoonni fi haadholiin daa'immanis jiru. Haadholii dubartoonni ulfaa jiru. Dirree mana hidhaa sana keessatti da'u daa'immanii fi dubartootaaf dursi akka kennamu hundi kennaa waywaataa jirra jedha. Namni toora sirraa yaada nuuf kenne kun lammiilee Itoophiyaa hidhamanii dararamaa jiran ilaalchisuun ministeerri dhimma alaa tibbana deebii kennee ture. Dubbi himaan ministeera dhimma alaa Ambaasaddar Diinaa Muftii adeemsi godaantota Itoophiyaa gara biyyaatti deebisuu akka addaan hin cinne garuu hanga tokko qorruu himan. Itti dabaluun lammiilee rakkoo keessa jiran akkuma kanaan duraatti gara biyyaatti deebisuuf qophiin taasifamaa jiraachuu kaasan. Dhiyootti duulli lammiilee rakkoo keessa jiran gara biyyaatti deebisuu deebi'ee akka eegalamu himaniiru. Hoogganaan kominikeeshinii aanaa Gooroo Duulaa waraana bilisummaa Oromootiin booji'aman. Hoogganaan kominikeeshinii godina horsiisee bulaa aanaa Gooroo Duulaa obbo Nugusuu kan jedhaman waraana bilisummaa Oromoo aanichaatiin to'atamuun isaanii dhagahame. Guutuu gabaasa kanaa akka itti aanutti isiniif dhiyeessina. Hoogganaan kominikeeshinii aanaa Gooroo Duulaa waraana bilisummaa Oromootiin booji'aman. Hoogganaan kominikeeshinii godina horsiisee bulaa aanaa Gooroo Duulaa obbo Nugusuu kan jedhaman waraana bilisummaa Oromoo aanichaatiin to'atamuun dhagahame. Hoogganaan kominikeeshinii aanaa Gooroo Duulaa obbo Nugusuun to'annaa waraana bilisummaa Oromoo jala jiraachuu kan gabaase waraana bilisummaa Oromoo aanichaatiin. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn akka baduuf jecha mootummaan Itoophiyaa halkanii fi guyyaa alaa fi keessan irratti kan hojjetaa jiru yoo ta'u, faallaa kana ammoo injifannoon kan waraana bilisummaa Oromoo tahaa dhufee jira. Hidhaa, ajjechaa, saamicha qabeenyaa, dararaa fi buqqaatii uummata isaa kan mana isa baafte jajjabee roorroo sabaa isaa irraa qolachuudhaaf aduun waaddamaa, rooban dhaanamaa, firii mukaa soorachaa, beelaa fi dheebuudhaan dararamaa, haroo dhugaa dhagaa buraafachaa saba isaaf dungoo tahee ofiif aarsaa kaffalaa jira. Biyya abbaa isaa irratti baratee of jijjiiruu hojjetee galma ga'uu fi dhalchee ilma dhungachuudhaaf kan gufuu isatti ta'e WBOn gabrummaa diinaa fi harkoota gabrummaa baachuu irraa saba koof bosona seenee akka leencaatti aadee kufee kuffisee biyya isaaf wareegama wardiyaa dhaabbachaa jira. Uummanni Oromoo bal'aan waraana kee kallattii hundaan cinaa dhaabbachuun fedha qofa osoo hin taane dirqama qabsoon Oromoo lallabachaa jirtudha. Jiraattonni aanaa Gooroo Duulaa WBOn waraana qofaan waamamuun itti xiqqaata kan jedhan qabeenya uummataati hidhannoo Oromoon hundi qabaachuu qabudha jechuun waraana bilisummaa Oromoo WBOf ergaa kaanii jiru. Oduu kenna biyya alaatiin Raashiyaan Yuukireen weeraruuf yaada akka hin qabaanne USA'tti himuun ishee dhagahame. Qondaalotni Ameerikaa fi Raashiyaa marii sadarkaa olaanaan gaggeeffamuun erga Jeneevaatti wal arganii booda Raashiyaan Yuukireen weeraruudhaaf yaada akka hin qabaanne Ameerikaatti himtee jirti. Guutuu gabaasa kanaa Rabbirraa galchuu akka itti aanutti isiniif dhiyeessa.
Raashiyaan Yuukireenii weeraruuf yaada akka hin qabne USAtti himte. Qondaaltonni Ameerikaa fi Raashiyaan marii sadarkaa olaanaa gaggeessuuf erga Jeenevaatti wal ga'anii booda Raashiyaan Yuukireenii weeraruuf yaada akka hin qabne Ameerikaatti himuun ishee dhagahame. Walga'ii sa'aatii 7 qondaaltota biyyoota lameenii jidduutti wixata gaggeeffameen booda biyyoonni lamaanuu muddama naannichatti mul'atu xiqqeessuuf yaalii taasisan akka itti fufan walii galan. Haa ta'u malee marichaan booda jijjiiramni qabatamaa jiraachuu isaatiif mallattoon mul'ate homtuu akka hin jirre himan. Loltoonni Raashiyaa gara 100tti siqan dhiyeenya daangaa Yuukireenitti akka argaman amananiitti jiru. Kunis Raashiyaan Yuukireenii weeraruu dandeessi jechuun biyyoonni lixaa akeekkachiisa akka kennan taasiseetii jira. Ameerikaan Raashiyaan Yuukireenii kana kan weerartu yoo ta'e qoqqobbiin jiraachuu akka malu ibsaa turte. Raashiyaan gama isheetiin walitti bu'iinsa biyyattiin biyyoota lixaa waliin taasiftu keessa Ameerikaan kan seentu yoo ta'e balaasaa salphisuun kan hin ilaalle ta'uu akeekkachiifteetii jirti. Ministeerri Haajaa Alaa Raashiyaa Sergey Raybikov walga'ichaan booda ibsa gaazexeessitootaaf kennaniin Yuukireenii haleeluuf karooraa fi kaayyoomaa akka hin qabne waayillan keenyatti himeera jedhaniiti jiru. Qondaaltonni Raashiyaa gitaawwan isaanii Ameerikaattiin biyyi isaanii leenjii loltummaa kan taasiftu daangaa ishee keessatti kan jedhu yoo ta'u kanaafuu yaaddoon haala hatamtamaa ni uuma jedhamu akka hin jirre dubbatan. Itti aantuun ministeera Haajaa Alaa Ameerikaa Weendi Shirmaan mareecha yaaddoo nageenyaa gama lamaanii irratti hubannoon fooyyee akka jiraatuuf jajjabeessuuf kan gaggeeffamee fi marii ifaa fi kallattii ture jettee himteetii jirti. Dippiloomaatonni Ameerikaa fi Raashiyaa dhimma Yuukireenii irratti fuuldura mari'achuuf yoo waliin ta'an kun kan jalqabaa yoo ta'u Raashiyaanis naatoon baha Awurooppaa keessaa akka ba'uuf gaafatteetii jirti. Mariin kun jajjabeessaadhaaf jedhamus garaagarummaa biyyoota lamaanii jidduu jiru garuu olaanaa akka ta'es ni himama. Ameerikaan Raashiyaan loltoota ishee daangaa Yuukireenii irraa kaasuun muddamicha akka hir'atuuf gaafatteetii jirti. Garuu sun ta'uu isaatti waadaan galame homtuu hin turre. Dhimmoota muraasaa irratti waliigalteerra kan gahame yoo ta'u gareen lamaanuu yaaddoo isaanii kaasuu yoo xinnaate gara fuula duraatti mariin akka itti fufan fedhiin jiraachuu himaniitii jiru. Raashiyaan naatoon Yuukireenii fi miseensummaa akka hin kennin wabii amansiisaa akka kennuuf gaafatteetii jirti. USA'n garuu battalumatti fudhachuu diddee akka jirtus ni dubbatama. USA'n biyyoonni lamaanuu leenjii loltummaa fi boba'aa misaayilaa akka murteessaniif yaada kan kennite yoo ta'u garuu kan Raashiyaaf gahaa akka hin taane wanti barame hin jiru. Maddi oduu keenya BBC wabeeffanneeti. Egaa kabajamtoota daawwattoota fi hordoftoota OFM oduun har'aaf qopheeffanne kanneen hanga ammaa turanii oduu isin dhageessuun kan isin waliin ture an Jibril Muhammadii ogummaa kaameraa fi teeknikaatiin Muhammad na waliin ture qophiilee OFM kanneen hafan waliin turtii gaarii.